Guyyaa harka fuunee kan biyya laaf keessa aga dhagaa wal dhageessisa. Kan jootan naannee baatiin torbaanotaaf dabaree kaa'e beellamni geema hawwiin eegaa jirtan guyyaan isaa ga'e. Abbaan kennaa dilbii hayyuun gooti sabaa mootiin sagalee kiilolee tokkeen qixxee dhibbaa aartiist Tufaa Wadaajoo beellama geemaa qaba. Beellama geemaa soominaan eegamaa jiru kanaan aartiist Tufaa Wadaajoo Abduu Zannaaj Appil waliin falmii taasisuuf qophii isaa xumuree isin eegaa jira. Falmiin geemaa kunis dirree tiktookii irratti Juulaay 19 bara 2025 galgala keessaa sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti 9pm akka South Africaatti 11pm akka Dubaayitti 3pm akka Ameerikaatti gaggeeffama. Maarriyaa Sabaa hundumti keenya gamtaadhaan mana aartiist Tufaa Wadaajotti argamuun dabitaaf kapliing sheer tolchaa giiftiilee tiroopsaa jabaa keenya haboonsinuu jechaa waamicha kabajaa isiniif dhiyeessina. Irraa hin hafamu irraa hin hafinaam waliin taanee sabaa aartistii Tufaa gammachiisna. Horaa bulaan dibana. Guyyaa harka fuunee kan biyya laaf keessa aga dhagaa wal dhageessisa. Kan jootan naannee baatiin torbaanotaaf dabaree kaa'e beellamni geema hawwiin eegaa jirtan guyyaan isaa ga'e. Abbaan kennaa dilbii hayyuun gooti sabaa mootiin sagalee kiilolee tokkeen qixxee dhibbaa aartiist Tufaa Wadaajoo beellama geemaa qaba. Beellama geemaa soominaan eegamaa jiru kanaan aartiist Tufaa Wadaajoo Abduu Zannaaj Appil waliin falmii taasisuuf qophii isaa xumuree isin eegaa jira. Falmiin geemaa kunis dirree tiktookii irratti Juulaay 19 bara 2025 galgala keessaa sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti 9pm akka South Africaatti 11pm akka Dubaayitti 3pm akka Ameerikaatti gaggeeffama. Maarriyaa Sabaa hundumti keenya gamtaadhaan mana aartiist Tufaa Wadaajotti argamuun dabitaaf kapliing sheer tolchaa giiftiilee tiroopsaa jabaa keenya haboonsinuu jechaa waamicha kabajaa isiniif dhiyeessina. Irraa hin hafamu irraa hin hafinaam waliin taanee sabaa aartistii Tufaa gammachiisna. Horaa bulaan dibana. Guyyaa harka fuunee kan biyya laaf keessa aga dhagaa wal dhageessisa. Kan jootan naannee baatiin torbaanotaaf dabaree kaa'e beellamni geema hawwiin eegaa jirtan guyyaan isaa ga'e. Abbaan kennaa dilbii hayyuun gooti sabaa mootiin sagalee kiilolee tokkeen qixxee dhibbaa aartiist Tufaa Wadaajoo beellama geemaa qaba. Beellama geemaa soominaan eegamaa jiru kanaan aartiist Tufaa Wadaajoo Abduu Zannaaj Appil waliin falmii taasisuuf qophii isaa xumuree isin eegaa jira. Falmiin geemaa kunis dirree tiktookii irratti Juulaay 19 bara 2025 galgala keessaa sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti 9pm akka South Africaatti 11pm akka Dubaayitti 3pm akka Ameerikaatti gaggeeffama. Maarriyaa Sabaa hundumti keenya gamtaadhaan mana aartiist Tufaa Wadaajotti argamuun dabitaaf kapliing sheer tolchaa giiftiilee tiroopsaa jabaa keenya haboonsinuu jechaa waamicha kabajaa isiniif dhiyeessina. Irraa hin hafamu irraa hin hafinaam waliin taanee sabaa aartistii Tufaa gammachiisna. Horaa bulaan dibana.